Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi Jowaar Mohaammed deebisaa walii kennuu keessaa sooshaal miidiyaa kanarratti ajandaa guddaa ta'eeti jira. Keessattuu karaa kaadrota mootummaatii fi jaalattoota mootummaatiin sirrii miti kun maqaa balleessidha, footoshooppiidha waan jiru. Keessattuu iskiriinshaat Jowaar Mohaammed amma fayyadamee haati Jowaar Amaara jechuudhaan Shimallis Abdiisaa gaafa wayyaanee akka nurratti duulaa turan jechuudhaan kan inni dubbate kanarratti shooppiidha moo dhugaadha moo soba maal inni kana Jowaar eessaa fuudhe ka jedhu waan hin ofii kiyyaa argeerraayi haala deemaa jiru. Inni biraa immoo waa'ee OMN'ti. OMN ammoo mee maaltu mudate karaa OMN'tiinis oduu qaanessaa rifachiisaa tokkotu as baheetiin jira. Ana abdummoo baala biraa bakka deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jira. OMN waa'ee OMN kanarratti yaada xiqqoo takka dabarfadheetiin bira dabarrame. OMN bulchiinsi OMN mallee nuti kaaznaa keessaa qabnu baatii takka qofaadha kan inni nu jiraachisuu danda'u san booda immoo cufamuu fi yoo uummanni itti birmateetiin miidiyaa isaa kana dhaqqabate malee keessattuu yeroo kanatti yeroo miidiyaa nu barbaachisu kan jiru ibsa isaanii karaa katabbiitiinis karaa sagaleetiinis hunda hedduun keessan agartaniiti jirtan jedheetiin yaada. Yeroo gartee ibsa kana argu an akka nama tokkootitti akka ilma Oromoo tokkootitti wallahi hedduu takka na gaddisiisean. Oromooni dhiheenya kana sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo miidiyaa kana gargaaraaf jedhamee onlaayinaan karaa ittiin miidiyaaleen kun kanas ta'ee miidiyaan biraa ittiin gargaaramu karaa goofandamiitiin yeroo gargaarsa ittiin gaafatamullee gargaarsa miidiyaa kanaaf kennamu argaatee turre. Doolaarummaan kumni takka kuma takkan guutu bar doolaara 2,000 guutu mallaqa xixiqqoo takka jechuun akka waan fakkeenyaaf amma fedhiin Oromoodhaa miidiyaa irraa bilisa ta'e namni keenya ma'ana miidiyaa maaliif wallaalee ka jedhu gaafii keessa nama galcha. Miidiyaa guddicha tokkicha OMN kanaa miti. Chaanaalummaan kiyya kanama agartee dhuunfaadhaa nama taraa tokko gartee kan gadi bahee yaada kiyya irratti ibsadhu kan ammoo karanatti fakkaateen saba kiyyaaf irratti gartee saba sagalee hin qabne kan taaga tokko gartee sagalee ta'uuf kuniyyuu cufamuu qabu. OMN miti kiyya ka dhuunfaa kun cufamuu qabu guyyaa takka osoo saba kiyyaaf sagalee ta'e faayidaadha waan ta'eef jechuudha. OMN miti miidiyaan nu barbaachisu qofaa miti nu barbaachisa OMN qofaa miti kabiraatu banamuu qaba kabiraa dabalatuu qabna biyya keessattis banamuu qaba biyya alaatti illee banamuu qaba. Bari yeroo garagaraatitti fakkeenyaaf amma warri kaabaa kun karaa isaan ittiin gartee nu hinjifatan kaminni karaa miidiyaati. Miidiyaa 100 qabu miidiyaa 300 qabu karaa miidiyaatiin wal harkaa fuudhu biyya keessaa biyya alaatti. Ma'ana miidiyaalee ni beeka uummanni isaanillee ni beeka. Harattaa OMN cufamuu jechuun salphina guddaadha jedheetii yaadaan maqaafillee dhamaafillee jechuudha. Har'an tana miidiyaan uummanni kun qabu sabni kun qabu kana qofaadha yeroo har'an tanaa jechuudha. Karaa biraatiin wannummaan barbaadamu saba tokko fakkeenyaaf jalqaba sagalee dhoorgan. Miidiyaan kun tattaafatee as eeguun yeroo lama bulchiinsi OMN sababa baajata mallaqaatiin laaffataa jiraachuu isaa yeroo lammaffaadha inni kun jechuudha. Waan nama harka jiru tokko faayidaa tokko yeroo si harkaa bu'e argita. Ammoo kun faayidaa eega si harkaa bu'e argitullee ta'uu hin qabu ture. Na amani guutuu isa OMN dhiisi ijoolleen sadeen gaanfa Afrikaa irratti hojjetaa jirtu kanaan akkaataa dandeettii isaaniitiif akkaataa qophii isaan itti qopheessanii kanarratti mataa dhuunfaa isaaniitiin osoo chaanaaluma dhuunfaa isaanii qabaatte ijoolleen tunneen 100 hedduun akka hordofamtu osoo warra Habashaa kana taate hordofamaa jiran namoonni isaan hin geenne namoonnummaan taraan jechuudha. Garuu miidiyaa tokkocha kana kunuunfatuu fi jabeeffatuu dadhabuun qaanii diyaasporaadhaaf kun salphina guddaadha. Wanni kun diyaasporaa ilaallata. Sababa baajataatiin Oromoon dadhabee cufa jechuun OMN kan cufuu danda'us kan akka hin cufamne godhus Oromoo qofa jedhee ture Jowaar. Har'a Oromoon ammoo fedhuma isaatiin yoo waan kana cufe diyaasporaadhaaf keessattuu salphina guddaadha jedheetiin yaada. Kuni inni ta'a jedheetiin yaadu furmaata argata jedheetiin yaadaan. Tole hayyee waa'ee amman tana walitti daddarbannaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatii fi Jowaar Mohaammed. Jowaar Mohaammed yeroo dheeraa callisuyyuu dhiheenya kana marii araaraatii fi kan dide mootummaadha kan dhiibbaan irratti godhamuu qabu. Waboon marii araaraa kana fudhateeti jira. Dhugaa tana uummanni quba qabaachuu qaba jechuudhaan maxxansee achirraa osoo guyyaa 2-3 illee hin bulin haalli suukanneessaan fokkataan uummanni salaalee aanaa darraa keessa jiru viidiyoodhaan waraabamee gadi ba'uudhaan wal qabatee kanarratti illee eega dubbatee inumayyuu katabbii dheeraa barruu dheeraa xiinxalla isaa eega inni maxxansee raafama guddaa keessa jirti jechuun ni danda'ama biyyattiin jechuudha. Maxxansa Jowaar kanarratti karaa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatiin ibsilleen irratti kennamee jira karaa maxxansaa fi sagaleedhaan jechuudha. Osoo achirraa hin turin ammoo haasawaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa naqamtetti taasise. Achi keessatti warra hayyoota ofiin jedhan afaan Oromoo dubbataa an Oromoodhaa ofiin jechaati NGO jala deddeemaa ofii isaaniitii bakka nagahaa ta'aatiin uummata kana ammoo akka gartee nageenyi hin buune qaamni hidhateetiin uummata keenya rakkisaa jiru kunis akka karaa nagahaatitti hin dhufne mootummaarraa akka inni abdiin arganne godhuudhaan biyyattii gara jeequmsaa fi wal waraansaatti geessuu barbaadu jechuudhaan waa'ee hayyootaa kanarratti dubbatan jechuudha. Lola kaabaa sanillee wayyaanee deeggaraa ture gaafa nuti gartee wayyaanee wajjin wal lolullee jechuudha achi keessatti kaasa jechuudha. Achirratti Jowaar maxxansa gabaabaa hooggansa biyya gartee wal waraansaan raafamaa jirtu bulchaatiin biyya gartee diinagdeen isii akkasitti gartee kufaatiin jiru san bulchaa kursii dhadhaa haasa'uun abbaa isaa hayyana yaadachiise jechuudhaan
Jawaar Mohammad maxxansa gabaabduu takka maxxansee ture san irratti jechuudha. Amman tan ammoo maxxansa gaafa duraanii kan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa tiwutara isaa irratti maxxansee jechuudha. Waa'ee Jawaariin wal qabatee qabsoo gaafa wayyaanee keessaati. Duuba Jawaaris deebisaa kanaaf kan wal fakkaatu iskiriinshaat fayyadamuudhaan liinkii tiwutara sanii ammoo maxxansa sanii achi jala kaa'uudhaan fuula Facebook isaa irratti maxxansee jechuudha. Isa kana amma tokko kan raafama guddaa uume. Gara mee maxxansi kun dhugaadhaa sobaa isa jedhutti as deebina. Maxxansi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kan tiwutaraa kuni kan gartee bara 2016 yeroo qabsoo san akkas jedha. Haati Jawaar Mohammad Amaara Gondar irraa Oromiyaatti galteedha. Maddi odeeffannoo bakka dhaloota Jawaar irraa jechuudhaan kan inni maxxanse kana iskiriinshaat godhee liinkii isaallee fayyadamee akkas jechuudhaan kaleessa yeroo ergamtummaa jalaa isaan baasuuf qabsoofnu bifa armaan gadii kanaan nuti duulaa turan. Har'as kufaatii hamaa as deemaa jirurraa ofii fi biyyas baraaruuf nagaha akka buusan yoo itti waywaannu hayyoota Oromoo alagoomsuun xiqqeessuu fi salphisuu barbaadu. Amalli abbaa hin dhiisu gufuun bakkaa hin kaatu jedha. Amma kanarratti namuu deebisaalee kanarratti kan kennu kan irraa falmuu fi kan sirriidha jedhullee yaada gargaraatu jira. Yaadota namoota badhaadhina sappoortaniitii fi akkasuma gartee kaadrotaa keessaa haga tokkoon mee fakkeenyaaf amma Daani'el Areerii nama miidiyaati amma dura OMN irrallee hojjetaati ture. Amman tan ammoo badhaadhina sappoortaa akkas jechuudhaan maxxanse. Jawwee amma shiras isin harkatti saaxilan kabajamoo pirezidaantii Shimallis Abdiisaatti duuluu jalqabde. Pirezidaantichi bar dhiyootana feesbuukaa fi tiwutara banatan. Inni ati pooste goote sun kan isaanii akka hin ta'in atiyyuu ni beekta. Dabookeetti ittiin oowwifachuudhaaf malee shira keessan tolchinee beekna. Nama karaktara assassination irratti geggeessuu barbaaddan akkas godhaa turuun keessan haaraa miti. Photoshop illee shira keessan keessaa tokko. Har'attis dabookeetti bobbaasaa baate. Waan hundaafuu baga qabsoo iskiriinshaatti deebite. Kabira ammoo kaabinee guddicha Tamkiin bulchaa godina Jimmaa namni kun badhaadhina keessatti hedduu takka yeroo garagaraatitti illee nama faarfamaa turedha. Akkas jedhee katabe wanti hunduu hubachuu qabu rabbi hin taasisinii mootummaan kun carraadhumaa biyyi kun qabdudha. Haalli amma jiru walgaarreeffannaa sabaa fi sablammoota gidduutti uumamaa jiru walitti fiduuf sadarkaa rakkisaa ta'uurra gahaa jira. Haaluma walxaxaa ta'e kana suphee fuudhee kan deemaa jiru mootummaa kana. Carraan kun dabarraan akka biyyaattis ta'ee akka sabaatti dubbachuunis ta'ee wal falmuun hafee gandaa fi lagatti galuun mudachuu mala. Biyyattiin diigamnaan immoo saba kamuu caalaa kan miidhamu uummata Oromooti. Kan giddugaleessa biyyattii jiru kan gama hundaan alagaa fagoo fi dhihoodhaan daangeffamee jiru kan ijaarama jabaa hin qabne uummata Oromooti. Kanaafuu akka biyyaattis ta'ee akka sabaatti gaaga'ama dhufuudhaa malu hambisuudhaaf jecha mootummaa kana jabeessuun ala filannoon bira hin jiru. Amma mootummaa kanarratti karaa lamaan hojjetamaa jira. Tokko alarraa duula jabaa caasaa mootummaa sadarkaa godinaa fi aanaalee irraa kaasee jiru laamsheessuu fi kan gararraa jiru fudhatama dhabsiisuudha. Inni lammaffaan ammoo keessoodha. Caasaa mootummaa keessa taa'ee neetworkii hannaa diriirsuudhaan warra hannatti bobba'eedha. Warri kun waan saaman kanaan wal qabatee tarkaanfii mootummaan bor irratti fudhachuudhaan malurraa hafuuf jecha warra ala jiruun haala wal simatuun keessoo taa'anii hojjetu. Warri alaa uummata sodaa fi shakkii keessa galchu. Warri lammaffaan ammoo akka uummanni mootummaa irraa abdii kutatu godhu. Dhumarratti bu'aan isaa tokkuma. Kanaafuu akka mootummaatti duula isa alaa hojii qabatamaa fi dhugaa jiruun uummata hubachiisuudhaan qolataa kaansarii isa keessa ofiisi furmaata kaa'aa deemuun barbaachisaadha. Namoonni cal'isan hedduu isaantu as baheetiin dubbataatiin jira. Oppodiyoon amma jirtu tuni wayyaaneedhaan wal qabsiifamuu hin barbaadan. Fakkeeqa Shimallis fakkeenyaaf hayyoota kanaa wal qabsiisee Jawaariin keessattuu gaafa lola kaaba wayyaanee wajjin wal lolaa turrellee isaan deeggaraa turan. Warri sun diina san waliin dhaabbate haala jedhudha. Duuba Jawaar Mohammadis kanarratti dhaabbateeti deebisaa saniif kennuu isaati jechuudha. Amma Daani'el Areerii dhiyootana feesbuukaa fi tiwutarallee fayyadamuu eegalee kuni waan sobaatii kan jedhudha. Tiwutarri garuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fakkeenyaaf Daani'el Areerii tiwutara jala seeneetiin hin laalle. Pirezidaantiin Shimallis Abdiisaa tiwutara kan barate bara 2012 jechuudha. Maxxansa kana ammoo ani yeroo sanitti online irra ture feesbuuka fayyadamaa ture akkuma Jawaar maxxanseen na bira gahe. Yoon gadi tuqee wanti kun dhugaadha jedhee fakkeenyaaf liinkii san gadi tuqeetiin seenu maxxansi kun jira jechuudha. Akka dhuunfaa kiyyaatti kan hin argiran Shimallis Abdiisaa jala jira jechuudha. Duuba achirraa turame ammoo yeroo hoyin tuni kaatee namuu gartee irratti illee komantii adda addaa kennachaatiin ture booda daqiiqaa muraasa boodatti dillee ta'ame jechuudha. Amma yoo gadi tuqxan dillee ta'uu isiniif agarsiisa liinkii san gadi tuqxanii. Garuu ammoo maxxansi kanuma Shimallis Abdiisaati. Yeroo wayyaanee sanitti anammoo as keessatti waan tokko jechuu barbaada. Yeroo san biyya keessa jiranii beeyna akkaataa adeemsa kaadiree walgahima tokko irratti sabsabama irratti akkaataa itti yookiin fira Jawaaris haa ta'u dhufiinsa Jawaar kun ittiin qoshaasheffamu yookiin ammoo akkaataa ittiin diqqeeffamu Jawaari kan biyya diigaatiin jiru kan biyya ijaare gartee yaadigi kabira yeroo sanitti ummatumayyuu bargaafuma mallas du'e san
nama bakka sharaan itti dhaabbate dirqiidhaan seenee bu'aa jiraatuudhaaf namni seenanii boojsaa turan Oromiyaa keessatti jechuudha akkaataa itti oppodiyoon nama godhaatiin ture yeroo sanitti Shimallis akkas jechuun waan addaati jedheetiin hin yaadu kana hundi isiitu kan jedhin hin jiru haalli amma deemaatiin jiru Joohar xiqqoodha dubbata. Taateedhaan waggoota 4-5 dabran Oromiyaa keessatti hojjetame kanneen namoonni infoormeeshinii argatuu danda'an kan akka Joohar kunniin hunda yoo gadi baasan waan salphaa jedheetiin hin yaadu. Uummanni keenya ammayyuu hawwiin isaa araara obboleeyyaa yoom araaraman anammoo isaan gidduutti du'u yoomiin dhaaba yoomuma nageenyi bu'aadha hawwiin uummata keenyaa halkanii guyyaa kan inni eegaatiin jiru. Ana Abduu Abduu Moobaala Birraayii hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.